Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo biyya lafarra jirtan nagaa fayyaa keessa jirtan jirra wallahi alhamdulillah. Oromoo yoo akkam miidhames nagaa isaa hin dagatu inshaallah taala miidhaa hamaa keessa jirra. Namoonni iyyilloo hin qabnu fakkeenyaaf silaa saba biraatee baay'ee iyyamaa addunyaan guutuun miidiyaan addunyaa kanaa guutuulleen amma beeksisa baasuu gaan takkatti deemama jechuudha. Maaliif ilmaan Oromoo Suudi Arabiyaatti dhumaa jiran kun baay'ee gara malee miidhamaa jiranii gara malee dhumaa jiran. Nama dirmatuuf hin qabnu Oromoon waliif sagalee taanee dirmachuu qabna. Ijoollee kana fakkeenyaaf gara tuutaanis waa tokko tokko haala mijeessinee addunyaatti iyyuu fi qabna malee ijoolleen kun baay'ee miidhaa hamaa keessa jira. Maaliif yoo jettan mucaan kaleessa amma mana hidhaa keessatti du'e san difama azana tuna bira beeture qaamamaa ture sanii fi difama miidiyaaleen addunyaa kanaa guutuun hanga beessa baasan gaba tokkotti gaa jechuudha. Silaa saba biraati mucaan san onneedhaa qabamee akkataatti mana yaalaa dhaqu dhabee dhiiga inni deebisee ofirraa ol deebisee inni kaleessa yeroo inni akkas ta'u dhalli namaa kun maal sitti dhaga'ama? Namni nama waan ta'eef saba biraallee fedhillee waan ta'eef rakkina hamaa san keessa dhiisuu sirrii miti. Maaliif mootummaan kun darbee furmaata laachuu qaba. Ijoolleen kun dhumtee jirti bakka achillee yoo baate tajaajila yookiin waan guddaa isaan gaafata. Baay'een isaanii achi keessatti miidhamanii baay'ee miidhaa sammuu duraa kaasee qaamni isaanii guutuun miidhamaa jira. Ijoolleen durbaa achitti harmi isaanii irraa citaa jira. Ijoolleen daa'imni dhumaa jira. Shabaabni dhumaa jira. Kanumaafuu miidiyaaleen Oromoo taatan ijoollee kanaaf sagalee akka taatan dhaamsa kana dabarfachuu barbaada. Miidiyaaleen addunyaa kanaa silaa waan saba biraa ta'e qaata wal jalaa fuudhee hamma beeksisa beeksisutti eegaa jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf warreen akka Jawaar Mohaammed Faallee hidhaa baanee jira waan ta'eef Jawaar silaa guyyaa tokko feesbuukii irratti amma barreessee ijoolleen kun ba'uu qaban jee hin beekne jirattiin qoricha Itoophiyaa ta'e waan ta'eef leenci keenya Jawaar ijoollee kanaafillee feesbuukii irratti jarri poostii isaa eegaa jirti beektaa yeroo hunda amma yeroo arginu miidiyaan jira waan irraa haasa'u dhabame. Kanumaafuu yeroo tokko nuuf gadhiisaadhaa ijoollee Suudii kanaaf sagalee nuuf taadhaa dhaamsa kanaan dabarfachuu barbaada. Miidiyaaleen gurguddaan Oromoodha kan biraan qabnu waan ta'eef ijoollee kanaaf sagalee akka taatan dhaamsa jabaa kana dabarfachuu barbaada. Namichi viidiyoo tun bira dhayite sheer godhi gara Instagraamaa gara yuutuubiitiin karma hundaanuu akka sheer gootu abdiin qaba. Ijoollee Suudii kanaaf sagalee akka taanu abdiin qaba. Jiruu xiqqaate nama lama nama 100 hidhaadhaa baasaa jira. Kanaa miti ijoolleen keenya yoo xiqqaate gara 1,000 warreen mana hidhaa jiran Suudii bakka hedduutti hidhaa jiru. Mana hidhaa hin beekamne keessatti hidhaa jiru. Kanumaafuu mootummaan itti yaadee ijoollee kana yeroo gabaabaa keessatti akka galchu dhaamsa kana dabarfachuu barbaada. Namoonni viidiyoon tun bira dhayite sheer godhi duniyaa tan waliin balleessi jara birallee akka dhayitu abdiin qaba waan ta'eef karaa yuutuubii keenyaan illee sheer godhaadhaa namoota hunda bira akka dhayitu abdiin qaba waan ta'eef mootummaan waan kana itti yaadee yeroo itti kannu odoo hin taane amma keessatti ijoollee kana galchuu qaba. Maaliif Oromoonis ta'u akka hin qabne sagalee akka taatanii abdiin qaba. Fakkeenyaaf feesbuuk irratti yeroo hundarrattuu maxxansuu hin dhiisinaadha. Maaliif addunyaan ni agarti, addunyaan calleessitee jirti. Addunyaan dur irraa kaaftee waa'ee Oromoo hin dubbattu. Maaliif saba biraa silaatee
miidiyaan addunyaa humnaa guutuu qaata balaan buute jechuudha. Maaliifi nu rabbii fi malee waa tokko waan qabnuuf waan ta'eef nu rabbumaa fi wal qabna. Kanumaafuu ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jiran ijoollee Saudi Arabiyaa tanaaf akka sagalee taatan abdiin qabanii kanumaafuu qabsoonis itti fuftii inshallah ta'ala. Ijoolleen Saudi Arabiyaa tan warra guddaan isaanii wanti miidhan maaliif beektaa? Warreen waraana bilisummaa Oromoo biyyatti gadhaabaa jiru isaanii. Riyaala qarshii Suudii qarshii baay'ee walitti qabanii biyyatti erganii namni qabsoo Oromoo tana gadhaabaa jiru isaanii. Kanumaafuu mootummaan sodaa hamaa irraa qaba. Maaliif ijoolleen kun biyyatti yoo galche nama baay'eedha. Ni beeka saba biraas laatee akkatti hin miidhu waan Oromoo ta'eef nu miidhaa jira. Ilmaan Oromoo hadaraa rabbiin nuuf haa baasu, isa dhukkubees rabbiin nuuf haa fayyisu. Sagalee taafii